jala fiiguu arkanne xiqqishoo dubartiin amala waxaaxaramuu tokko qabna sigaree sun immoo gaarii nuti laal nuufillee bareedaa miti boruufillee bareedaa miti nama nu jaalatu nu wayyaa nama nuti jaalannee jala fiignu caala kan jala fiiguutu nu kabajas nuufis jaalala kan sigaree dubartiin nama isii jaalatu nama isii Maakii dhugaa dubarchuudhaa fi namni baay'een irratti murteessa qoisaa tokko waan tokko hin dubbadheewaa namni baay'een irratti murteessa waan jaalatamteef jibbataa noo akkasii miti dhugaan bira jiru waanuma biraa taa'u dhugaan isa bira jiru isuma biraa taa'u jechuudha gaafa dhugaanis bahee dhugaanis bahuu baatee sooshaal miidiyaa kanarratti yaa hafu ittiin aansi immoo maakii annama namni na jaalatee nama tuffadoof tuulummaa qabu si miti barii lammaffaa sin arga jedheeni haala mijeeffadhee kan naa ergeyyuu dallatee na biraa badee jechuudha dallateet onlaayinii irraa badee lookishin manaa erge uummatatuyyuu kana himna naamanu didan ittiin aansee dheeressaa. Seenaa dhagee qoy butak fixanni laal osoo dubbatu jiru na jalaa cayawustee wanti itti na jalaa carraa fudhatte maaltu jira seete seenaa jiruu jireenya jaalaa fi namas jaalala tokko bari amma tiktok kanarratti nam tokko jaalalayyoo akka malee jaalatu ture nam tokko haala yoo jaalate bari nam tokko nama sadii wal arkee nyaata afeeree juuza afeeree galateeffatee si jaaladha nama waan na jaalatteef galatuunis si jaalachuu dhabuuf dhiifama ji'a adda deema jechuudha kun jechuun nama guddaa si godha si galee amma inni eelillee qabatee gaafa akkana dhaabbatee si eegu mucaan kun biyyaaf haarawaa siif jecha dhufee jaalakeetiif dhufee just bikka hojiitillee namallee barsiisteeni biyya san qubachiistee isaaf gaarii taatee akka namni jaalallee gaarii ta'uu baattullee obboleetii gaarii ta'uu hin dandeessa jechuudha. Waan danda'u waan inni barbaadu san achi biratti gootee fi irraa yoo fagaattellee akka miidhamtutti hin fudhatamtu jireenya isaa keessattillee because baga gaariitti si haasaa anaa jaalateen jaalachuu hin dandeenye jee gaariitti si himata si galeen osoo akkas gootee bareedaa ture hin taane garuu itti balleessitee jirtaa seenaa dhiifama gaafachuu qabdan. Maakii koo gargaaruu bee ammas gargaaran jira akka obbolummaatti bira dhaabbachaa jira mucaa kana badeetti gatiin hambisne gaman bira dhaabbachuu qabuun bira dhaabbadhee jira dhugaa dubbachuudhaaf inni dubbachuun ni danda'ama meebii biyya waadda haarawaadhaa waan ergamuufi qabu nan ergaa fi waan godhamuufi qabu nan godhaa fi ammayyuu taanan innis ni obboleessa kooti maaliif wajjin nama waan baay'ee dabarsiteedha lammaffaa immoo gaafii tokko si gaafachuu barbaadanis irraa. Gaafii tokko jabicha waan ayyamu baatte. Innis ani waan hin jaalallee qabuufan gaafii jaalalaa keessi himachuu dide. Maaliif silkii koo lookishii paaswoordii silkii kootiiti miti tiiktookii kiyyayyuu haga ammayyuu sirraan kaasne. Gaafii kana bichaa deebisi ani jaalallee waan hin qabuufan gaafii jaalalaa keessi himachuu dide moo dhimma dhuunfaa kootiin kan wal qabate himachuu dide. Sumatu beeka. Ani maal jaalallee dheeressa dhugaa rabbiidhaaf jedhee dubbadhu. Ani jaalallee waan hin qabuuf asii dide moo dhimma dhuunfaa kiyyaaf asii dide. Seenaa mee dubarri bara kanaa tiktookii shan qabdi maal taate? Shan qabattee jaha qabattee dhugaa jiru binisitu beeka. Seenaa amma dhiisitii ilaal. In qabda yaad garuu. No qoy maakii dhugaa haqa barbaadda taateetu haqa barbaada inni seenaan na baddaltee dhufee miti. Anis gaafii tokko bichaan isa gaafadha. Maaliif waan faamilii kootii waan akka tiiktookii kootii waan hundaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan hundaa argaa qaba. Seenaan kan gaafii jaalalaa keessi simachuu diddee dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa waaqaaf jedhiitoo dubbadhu kana. Ani waan hin jaalallee qabuuf asii didee moo waanan dhimma dhuunfaa kiyyaaf asii didee. Lekkan qabne nan beeka. Kanaafuu seenaan jaalallee waan qabduuf si diddee yoo jedhanis irratti maniin qaba akka hin qabaanne dhibbaan dhibbatti konfidansi dhammaan deebisne ree. Ani koo miidhamaadha michoo. Ardii tokkorraa ardii tokkotti qaxxaamuree dhufe. Tariyatis miidhamtuu ta'uu dandeessa ani hin beeku. Biyyaa hojii si galfamuudhaaf baallaqni waan jiruun si bira dhaabbatee akka obbolummaatti dhufee sin argine malee maaltu wanti koo sitti irratti akka obbolummaatti baastee badeetti nagatte kan jettu. Okay, jirtaani qubachiistee jirtaani malee dheeyxeetu mallaalle waan dheeyxeen laallee fi. Dhaqeen laallee malee dhugaa rabbee waan barbaachise hundaa cinaa dhaabbadheera.
Akkasii dheeraa. Waan bilbiltee midhaamin bakka hin jiru erga argamen booda bakka hin jirutti waan namoota irraan bilbiltee midhaamin waan tokko tokko jetteetti garuu ani ka fedhiin koo isa biraa miti beektaa maaki. Fedhiin koo achi miti beektaa maaki. Na bakka ምንድን ነው ila ani jechuudha tarii kana balleessedhetu yaadu guyyaa sana hariiraa galee bilbila koo hundumaa bilookiin godhadhe lookeeshinii nan balleesse jechuun ni aarta mitiire ilma dhiiratti mitiire biyya fagoorraa dhuftee sun eegeette tarii dhuguma madaameen ishee akka manaan baane gochuu dandeessi ani hin beeku ishee dubbachuu osoo hin taane tarii isoo dhugaallee ta'e jechuudha kaa isaan booda sitti dhagaama mitiire aaree bakka bilook godhe hundumaayyuu location isa ergi irraa balleesseera dhuguma isaa booda bakka murteen koo michoo kan wajjin hin jiraadhu jedhe kan biraa immoo namoonni tokko tokko maa wajjin araaramtanii erga seedhanii warra inatti beekamanillee baay'eetu jiru baay'ee simii jedhanii ani kan wajjin araarame warra ammaa jirtan jaalala obbolummaati hiriyyummaa osoo hin taane araara obbolummaati kana waan jedhu immoo nama tokkoon aduu loltee too nama sun wajjin hin jiraattu yookaan nama social media irratti agartu sammuun kee ammasuma dhiphata ammasuma aarta sancaala miidhamta akka sancaala miidhamneefan okay kanaafi ani kanaan booda nagaadhaan jiraadhu nagaadhaan bobba'ii galii tiktokii keetis feesbuukii keetis waan qabdus immoo fudhadhu paaswordii kee shaggaa miti warri dhiyootaa kunis barreessuu danda'u. Amma bakka ilaali amma uummata keenya Wallaggaatiif sagalee taa uummata Oromoo dubbataa jira sagalee taa jira warri koomantii as jalaa barreessaa jirtan nama asirra walitti qabne kanarratti kana uummata kana sababa isaaniitiin waa himu jirra jechuudha. Sagalee kalee raayis arra raayis itti oolu dubbataa jira. Saniif akka waan nama hammeessuudhaaf hin fiigina. Nama hedduu kana argitan yoom namni rakkoo uummataa dhaggeeffatuuf namni akkana taa'ee beeka. Arkitanii beektan hin jiran. Sababa uummata amma sababa kana walitti kanaan uummataaf sagalee taa'aa jira namas biratti jechuudha. Ajandaa barbaadee osoo hin ta'in. Sinigalee warra zila ture arkuu jira waan ta'eef dirqama isin arkuudhaaf himtanii kalees arrastee uummataaf sagaleen hin ta'a kana isinuu naan himtan aanfuutti yaafuu hin beeka. Uummata keenyaaf sagalee taa'echaa jira hundi keessanuu viidiyoo hojjedhaa. Sagalee taa uummanni sun nama bikka tokko nama amanu bikka buufatee gargaarsas ta'uu waan dandeenyu hin gargaara sagalee illee hin taanaa fi rabbii haaliqa yoo sodaattan kan isin uume yoo sodaattan sagalee taafi kuni siyaasaa miti wallaahi wanti isinirraa irratti tokko hin jiru haadhateetiif viidiyoo tokko hojjetuun sagalee ta'uun boru mana kenkee akka hin seenneef jechuudha haati achi boo jirtu haadhateenya hundaati ilmaan inu malee ilmaan hin qaban nuti iyyataa jiran nuti immoo sagalee ta'uu qabnaaf kana dubbatu turre ammas yoo rabbi sodaattan sagalee ta'afi ani isiniin jeefi miti rabbumaa jaati sagalee ta'afi so amma isin lameen dhaggeeffadhaa uummanni keenyas dhumaa jira isinis asii walitti haa jiru wanni jechaa jirtanii amma seenaan dheeyxeetillee ta'u shiroollee ta'u tokko shiroollee taatu affeertee dhiifama gaafachuu qabdan. Maskala irratti wala garra dheeressan kan maskala jirta taana maskala asirratti mukaan ba'uunaan eeyyamamu makii dhugaa manni barumsa banameera. Ani immoo mana keessa hojii gahee guddaan qaba waan ta'eef